بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبنا أمتا نبي رحمتا وتندن كرمين بلبل توبتا لكن هدا كوتين ديات فكاتا سانغا بابت يدول لتاكاتا فسان دنت والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله يستغفر الله العظيم لله بركول سجل سديت ميشان نمشي توكو عرفا من هداتي به من هداتي بهن أمو من هداتي في قاد إمامه جلا بقت إما قال دبر برهان نك دبر برهان نك باتيجا وهين لو كان إما لب جنان جرى جرو مكيسر لو كتابر جرى جرو مكيسر لو كان سديت ميجها سديت ميشان لو كان لكن باتيشان تاي قريساس جرس دبي أمو غرفين في النت تقدبيه جنان نمشي تكو من إذا كسنا وجن توري هك أرتين اتهم نكابو مشايخ كينيا يموفن بيكو دكتور جرانغال توما قاف تكو وقا كوه دورا ولا لي بريسا ولا لو باكستاني تكو إرجع سنة تكنني أمي وناين دعان إرجع ولا لو نمشي باكستاني جاء جماعة إسابي يتسنا كيست وان إني هجته دين كساني تنوى مني قولا كيست ga'ee warra walaloo waan laftuun sirran jirtu jedhanii amaanatti kennanii ammallee harkumaan qabaa ulfaadhaa galatoomaa rabbi umrii keessan dheeressuun jedha dargaggeessi keenya abboomaaf of qopheessi intalli keenya haadha manaatii yoo of qopheessite haadha manaatiif miti ilmoof haadha ta'uudhaaf yoo of qopheessite qofitti egeree keenya bakka geenyu geenya yoo dhiirri hadhaa ilmoodhaaf abbaa ta'uudhaaf qopheesse intalli keenya wanni siin dhiiraaf haadha manaa hin taaneef hin jiru bakka sanatti kufna waan ta'eef bakki kun dhiirti haadha tolte kaleessa jara keenya warra inni lakkaa'aa ture ibsaan lakkaa'e hunda isaa irra caalaa haadha guddise wallaahi wabillahi abbaan qabdu yataamaadha maarree nu ilmaan bafachuudhaaf handuun qabaaree eega akkana ta'e kanaafuu mana keessatti haati qophaa'uun dirqamaa kana isinii dhaame lammaffaa eessarraa jalqabeetanii ilmi haadhaaf ilma gaarii ta'uu gaafa jalqabe hintala namaatiif abbaa manaa gaariidha kana hin shakkina hintalli tokko abbaa siitiif haadha siitii gaafa gaarii taate wallaahi wabillahi watallaahi dhiiraaf haadha manaa gaarii ta'uu shakkiluma tokko hin qabu asirratti jirti dubbiin ummata walumatti yeruma kanas isa salafiyyaas isa sanafiyyaas isa hanafiyyaas isa hanbaliyyaas walitti dhufe hundi keessa nu kaafira jedhu dhufe walumatti qaban hundi keessa nu maali ulaagaan kee akkan jedhu jechuu diddee malee akka biraan qabu akkan ta'e ta'uu diddee malee immoo akka jedhu tokko hin qabu maarree akka isaa jennaare nu akka jennu qabna televizyiiniin tokko yeroo bitame dudduubbeesaa waraqata jira fuudhaa dubbisaa afaan chaayinaatiin afaan biyyattii galuun afaan faranjeeffaatiin afaan hundumaanuu jira tiiviin tokko yookaanis namni elektirooniksii tokko yeroo bitame waraqata dudduubbeedhaa qaba waraqanni sun maqaan isaa maanuwaal jedhama maanuwaali sana yeroo isin dubbiftanii yoo kana goote kanaan gubata tiiviin kun yoo kana taate kanaan akkana ta'a yoo kana ta'a jedheeti maanuwaali qaba jaran maanuwaali televizyiinii sanaallee yeroo barreesse dudduubbee kaa'ima abbaa televizyiinicha tolchee bar akkasii miti isiniin gallee haasaan jedhaa jiru kun jara dudduubbaa isinii galee haasaan kun yoo waraqaticha sanaa yoo leestiroo yookaan qotee bulaan inni akka kootii barreessa ta'e televizyiiniin gubatee yuutuun dhufinu rabbii nama khalqeetu quraana nurkaa qaba quraanni maanuwaaliidha quraana achi keessatti of ilaalla waan itti gubannuuf waan itti hubannuuf waan itti tolluuf waan itti lolluuf hundasaa maanuwaaliin uumaa addunyaa kanaa quraana rabbii harkaa qabna kanaaf jara keenya egeree barnootaatii fi ilmaan qopheeffachuu hadha jalqabna eega jenne egaa waa hedduu dubbattee waa'een teeknooloojii nama faayawaana qorannaa baayoloojii ani baayoloojiitti sana asuma fachiin isin jedhe malee biyyi gariin jedhu ofii kootiif iyyuu yuunivarsiitii eebbisiisuu ol baheen gaaf tokko keemistirii jedhanii dhoqqeena lallaayisisu baayoloojii jedhanii raammoona funaansisu histiriidha jedhanii du'aana lakkoofsisu ani maaliin godharee tabbaan kan koo gabaree sabbaa koon naqaree jedhee madraka irraa gadi bu'eessa. jara keenya anma wantin kana asirratti dhiyeesseef ulamoota irratti eega walleen dhowwame geerarsi maa dhowwame kan islaamaati geerarsi kan islaamaati bara اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا أديني دوما إسلام بكم سنجل كبا أمنتي بكم سنجد دابت جبا دين كلام خالق فرقا كبا نمني سين ميسوتي كربي كبا
حديث رسول كان سند جبا أمنتين إسلام إيفا نامني كبا أكمت كرا نامني باس كبا أبانا قدت في علم جرا قبان الرسول تجاري دمي سانجبا كل جي جالو مسجد كبا تكان أفني قبان أجينا قدما نتمنى لقاك بالسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملكي بورو قا إسا دنيا في آخرة.